islaama malee jiru alhamdulillahi rabbil alamin. Kanaaf ergamni islaamaa guddina fooyya'ina gara khayriitti gara caalinaatti kottaadha malee waan hojjennee dabarsine waan imaamonni keenya salafoonni nu dura dabarfatan warri nuti dudduuba jaraa jiru kun hojjetanii dabarfatan yoo sirnaan deemne karaa nu qaanessu miti karaa addunyaa keessatti hayyooma qarooma keessatti wanni nuti keessaa qaanaan hin jiru waan ta'eef dargaggeessi keenya hadda islaamummaan isin hin bareecha isin jabeessa isin qusata hoyni keessan kun akkan qisaasa islaama taane alhamdulillahi rabbil alamin. Ammoo mazaayaa addaa ammootu ummata duree kootiin seeniin mazaayaa addaa jechuun waan kophaa jechuudha. Nuti warri Jimmaa yookaan Shanan Gibee Gamanninii fi amma Iluu Baaboraa ta'u warri kun qabnu waan addaa wayii qabna waan naannoo biraan qabne. Innis maa inni jennaan biyya keenya keessatti akkuma addunyaa waldhabbii garaagaraa ture. Namni waldhabee suufiyyaa, salafiyyaa, waabiyyaa, qaadiriyyaa, sammaaniyyaa jechoota garaagaraatiin tijaaniyyaa jedhee baay'inaan waldhabbiin akkuma biyya guutuu addunyaatti jira malee biyya keenya qofa miti. Garuu kan biyya Jimmaa amma wanni adda godhu suufiyyoonni biyya Jimmaa keessatti masjida ijaaraa turan wanni isaan godhaa turan xiiqii nafsiyyaa fedhii lubbuu barbaacha aangoo utuu hin ta'in ibaadaadhaaf diiniidhaaf hojjetan namoota gaafa sana isaan kaa'etuyyuu silaa aqiidaa qulqulluu kan afaan isaan kaa'uu qabantuyyuu akkuma biyyitti fidetti fudhatanii irra deeman malee ummata yakkaaf ummata badiidhaaf ummata xiiqii ummata arrabaa ummata jibbaa akka isaan hin taane bakka hedduutti agarre jechuudha. Akkuma kana fakkeenya masjida kana yoo fudhattan namoonni masjida kana godhanii hundeessanii asiin isinii ga'an kuni sababa ikhlaasa isaan qabaachuu rabbaaniyyaa isaan qabanu diiniidhaaf jaalalli isaan qabanu hadda namni kumaatamaan lakkaa'amu dargaggeessi abbaan irree abbaan qabeenyaaf ulamaan dhufe keessatti daawaa geggeessee diinii akka babal'isu ka sababa ta'e cimina keessan hadhaa'utu hin ta'in bu'uura jarri gaafa duraa irratti hundeesse sanatu bu'uura khayrii sababa ta'uuti. Jaratu amma sawaaba isaa tijaaraa jechuudha kontoraata isaa jaraaf galaa jiraa jechuudha. Kanaafuu abbootiin keenya nu dura dabarfatan baay'een isaanii kaayyoon isaanii khayriidha yaanni isaanii gaariidha. Fakkeenya kanaa yoo isinitti hime aanaa geeraa keessatti ganda waanjaa qarsaa jedhamu magaalaa Yukiroo keessatti masjiida waggaa 70-80 ga'u masjiida guddaa mashaayikoonni uummanni suufiyyaa gurguddaa keessa turan odowaa tokko rakkoo tokko darasaa irraa rakkoon hin gahin isaan irraa rakkoon hin gahin naguma iidii wajjin salaataa gaafa kaan aanaa waamanii majliisa aanaa waamanii kottaa masjiidni keenya baruma baraan hidhataa jira dargaggeessi nuti sheeka jajjabaa darasaa jajjabaa waan hin qabneef dargaggeessi keenya nu biraa yaa'ee dhumeera masjiida kana nurkaa fuudhaati nu guddisaa aqiidaa nu wallaalles nu barsiisaa nu jajjabeessaa jedhani imaamayyuu immoo darasaa daawaa godhaaru keessaa abaluun akhlaaqa isaa jaallannaa sheexaayir abalu sheexaayir abbaa garoo jedhan sheexaayiriin kan akhlaaqa isaa jaallannaa imaama nu godhaati kottaa masjida nurraa tarakkabaa jennaan biyya irraa fuudhee masjidni guddate amma masjidni jabaa ijaaramaa jira. Kana jechuun abbootiin keenya hojii gaarii yaadni isaanii yaada gaarii isinis wanni yaadni keessan gaarii ta'e abbootii gaarii irraa dhalattanii nama hojii khayrii hojjechuu aadeeffatee aadaa isinii godhe irraa malee hadda dabballeen tokko milishaan tokko dirqamaan kana gochuu qabdanii dargaggeessi kana uffadhaa kanaan deemaa isiniin hin jenne. Kanaaf jaalala diinii akkuma namni biraa sanyummaa gosummaa siyaasa biraa maatii irraa dhaalu jaalala diinii fedhii diinii hojjechuu maatii keenya irraa dhaalu jechuun niimaa guddaadha mazaayaa keenya alhamdulillahi rabbil alamin. Isinii ta'eeraa waa biraa sa'u mogaa fixeera intaa rabbi isinii fata waan barbaadan hunda rabbi qabuulaa isinii haa kennu. Akkuma amma jenne abbootiin keenya nu dura dabarfatanii hojiin keenya kun hojii waliiniiti. Hojii waliinii jechuun ijaarsi masjidaa khayriin nuti hojjennu kun kan waliiniiti malee kan sheekaa qofa kan darasaa qofa kan dargaggeessaa qofa kan abbaa qabeenyaa qofa kan abbootii qofa miti. Hojii waliiniiti kan islaamni qabu waliin hojjenna malee nam tokkichi qofti qofaatti kan hojjetu miti. Haqiiqaan kaayyoon keenyaa fi mul'anni keenya inni dhugaa kan waliin nu galchu waa tokkotu jira kan irratti waliin dhabne jechuun hundinuyyuu ofiifis ta'e jiraata lubbu qabeessa irra keessa lafaa kana jiruuf wanni nuti qabnu kaayyoo tokkicha qabna. Kaayyoon keenya inni dhumaa fi inni dhugaa kaayyoon keenya inni nuti galma ittiin barbaannu galmi nuti barbaannu maa inni ennaan jannata galma sanaan rabbi nu haa ga'u. Kaayyoo keenya yoo milkeeffanne yoo kaayyoon nuti qabnu mul'anni keenya kun yoo milkaa'e galmi keenya inni dhumaa jannata rabbatti nuuf haa taasisu. Kaayyoon keenya inni nu walitti qabnu
dargaggeessaan hunya dargaggeessaatiin abbaa qabeenyaatiin sheekaaf darasaadhaan dhiiraa dhalaadhaan manguddoo fi ijoolleen hojjannee walitti milkoofna jennu maa inni dhugaa fi inni mul'anni haqiiqaa iisaalul haqqi ilal khalq dhugaa rabbii haqa rabbii khalqii rabbiitiin ga'u walitti qabna malee kana imaamni hojjetee sheekni hojjetee namni biraa qofti immoo hojjechuu dhiisuu miti. Imaamni sin hojjeta maamumni sin hojjeta hundinuu addaayyaa nafsiidhaan hojjeta. Maaliif jennaan haqa rabbii kana khalqii rabbiitiin gahuun waliin malee nama tokkichaan hin hojjetamu waan ta'eef waan sana waliin milkeessuudhaaf waliin hojjechuudhaaf tokkummaa keenya jabeeffannee wajjin dhaabannee yoo jenne rabbiin galmaan nu gaha rabbiin galmaan nu faga'u. Eega Sheekh Abdulhaafiz waan inni durarraa haasa'u na yaadachiisanii gaaf tokko naggaarottaa ta'etan isa gaafa sanaa yaadataniiti waan kanarraa haasa'a naan jedhan dhimma minbariirraa haasa'a jedhan dhimma minbariirraa waan na haasofsiisen qabaa sila sagantaa mata dureedhaan qabaa isa isaan jedhan kanattan deebi'a. Dhimmi minbarii keenyaa nuyiif ummata islaamaatiif hadha kan masjiida kana qabee odoo sin hin jigin odoo hin badin odoo eddeen abbootii waggaa meeqa dura masjiida kana assasanii hin badin eegee asiin nu ga'e hoggansa minbariirraa qofaadha. Bulchiisa minbariirraa qofaadha. Takka komiteen maajamaaf jumaa oolte jedhee uleedhaan mana dhaqee nama waame hin qabnu waan akkanaa ijaaramaa miti nuti. Ijaarsa akkasiis hin qabnu. Takkaa nuti nama masjiida jumaa dhufe zeeroo waamnee zeeroodhaan abalumaa jumaa fi abaluu waan akkanaatii buusii jumaa hin buufnee waan akkanaa waliin qabnu. Maaltu ummata keenya masjiidatti deddeebisaa jennaan ergaa guyyaa jumaa minbariirraa dhaga'u daawaa minbariirraa inni dhaga'utuyyuu hawaasicha keenya akka inni masjiidarraa maseenne akka inni masjiidarraa baqanne godhaa ture. Kanaafuu rakkoon masjiidni caccabaa ta'ee dulloomaa ta'ee utuun ijaarii waggaa danuu dabarfate maa inni jennaan qajeelfamnii fi barsiisni minbariirraa gadi kennamu yoo fooyya'e yoo cime jamaan isaas hin cima ijaarsi isaas hin cima. Yoo qajeelfamni hoggansi minbariirraa gad dabarfamu kuni ummata ijarraa mugiitiin oofne ta'e qalbiirraa gaflaa nifaaqa hiqdii hisbii oofuu hin danda'u. Ergaan minbarii maa inni jennaan ergaan minbarii ilaaja dhukkuba xurii qoshaashaa mastaawotii qalbiirraa haquu jechuudha qalbii qulqulleessu jechuudha. Kanaaf ergaan minbariirraa darbu maal ta'uu qaba jennaan ergaan minbariirraa darbu qalbii kana miicuudha fasaada hiqdii nifaaqa kufrii jibbaa jecha gosoota bufdii waan jedhamu kanarraa qalbii miicuu qalbii qulqulleessu. Ergaan minbariirraa darbu namoota taa'ee dhaggeeffaturra ergaa fooyya'aa ta'uu qaba. Gaafa sana maal taa'ennaan namni qalbii isaa qulqulleeffatee gala. Yoo ergaan minbariirraa darbu ergaa dadhabaa ta'ee masjiidni tun fooyya'ii waggaa lakkoofsisee gandi cabee naannoon dadhabee ammoo ergaan qalbii gaflaa qalbiirraa oofuu miti ijarraa mugiitii oofuu dadhabnaan isaan achirraa dubbatu namni taa'ee mugee galaa jechuudha. Kanaafuu maaltu fooyya'ee amma jennaan ergaatu fooyya'aa dhuftan waan ta'eedhaaf minbarii islaamaa kanaaf laalcha gaarii kennaasin. Minbarii islaamaa kana jechuun nuyiif bakka qaadiin islaamaa irra taa'aa ture, bakka amiirri islaamaa irra taa'aa ture, bakka hoggansi islaamaa achirraa gadi maddu hawaasa masjiida keessaa qofa otoo hin ta'in rakkoo hawaasa naannoo kanaatti wal qabatu hundaaf furmaata nuu taa'aa ture ergaa minbarii irraa darbu. Kanaafuu guyyaa jumaa yeroo jumaa dhaqxan masjiida kanas kottaa masjiida dhakaas dhaqaa masjiida gamaas dhaqaa guyyaa jumaa bakka masjiida dhaqxanittisin khutbaa jala haasa'uun dhowwaa yeroo khutbaan kattabamu gurmuu namaarra tarkaanfachuun dhowwaa yeroo khutbaan kattabamu fuuldura ofiitii cirrachaa xaa'uun dhorkaa yeroo khutbaan kattabamu maaltu jira sa'aatii sana jennaan as-sakiina wa xumaanina waqtarraaha waa tokko hundi saxxilatti akka jedhutti rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam sa'aatiin sun sa'aatii jabaadha sa'aatii zimmitaadha sa'aatii waa tokko haasaanu miti mallaqa man takallama yawmal jumaa batalat salaatu guyyaa jumaa imaama jala namni dubbate sawaamni salaata jumaa isaan bada ajriin inni taa'aa jiruuf sun hin bada. Dubbachuun hin ta'u haasa'uun hin ta'u mirga laaluun hin ta'u bitaa laaluun hin ta'u moobaayilii dubbisuun hin ta'u seenaa dhaggeeffatuun hin ta'u erefoonii gurratti kaa'atanii waa tokko dhaggeeffatuun hin ta'u guyyaa jumaa maal malee ergaa minbariirraa isinii darbu sana qofa dhaggeeffachuu malee ergichi sun kallattii torban dhufu nuu kaa'u ammoo rakkoo torban dhufu darbe keessa dabarsan keessatti argame furmaata kaa'u jechuudha. Qajeelfamni kun hin fooyya'aa rabbiin qabuulaa nuuf kennu. Rabbi qabuulaa nuuf kennu. Kanaaf ergaan guyyaa jumaa ergaa jabaadha masjiida keenya jabeessuudhaaf khutbaa waan
ergaa akka magaalaa keenyaatti tokkoomsee hawaasa kanaaf hin madaala kun ergaan kun darbuu qaba jedhamee gad dabarfatuuf yaada gaarii kennitanii achirraa ergaan isin dhaggeeffattan galtanii hojiitti hiiktan ergaa bu'aanuu qabu waan ta'eef sana nuu jabeessaan ergaa keenya isa tokko sadhaati sana nuu jabeessaa. Ittiin aansee masjidni nuyiif akkuma jenne waa'ee minbarii gaafa haasofnu beete mangistiin keenya kursiin keessa taa'ee sun eessa jennaan masjida jechuudha nuyiif. Masjidni nuyiif Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam akka mana barumsa keejii islaamaatti maal fayyadaman jennaan masjida fayyadaman. Masjida keessatti salaata ruku'aaf sujuuda minbariirra dhaabatanii gugguufanii akkanatti salaatamaa jedhanii barsiisan. Masjida keessatti wanni nuti barannu maal fa'aadha? Ijoolleen bitaa nyaachuuf mirga nyaachuu kanatti dabaati. Ijoolleen istinjaa akkanatti baafachuu qabdi. Haadhaa fi abbaa ofii akkanatti kabajuu qabdi. Akka kanatti janaabaan dhiqatama. Akka kanatti namni mana horataa. Akka kanatti jiraatamaa qajeelfamni kennamu barnoonni kennamu eessatti baratama jennaan mana barumsaa keessatti. Masjida keenya keessatti jechuudha. Mana barumsaa keessatti amma dur kutaa 4 keessatti bara 92 baradhe kutaa 4. Kutaa 4 keessatti ganama yeroo shintibeetii dhaytanuu yeroo manaa kaatanii shintibeetii dhaytanuu bishaan fudhadhaa dhaqaa jechuu dhageenye. Ajaa'iba rabbiiti kitaaba islaamaa fiqii kamiin bara hadiisa kamiin hubana yeroo banamu immoo kan islaamaa kitaabu xaaharaa jechuurraa kaasa kan islaamaa. Kitaaba bishaan fudhaa shintibeetii dhaqaa miti kan islaamaa immoo harka keessan irribaa kaata yeroo 3 dhiqxan malee qodaa bishaaniitti gadi hin cuuphinarraa kaasa kan islaamaa. Yeroo 3 harka keessan dhiqattanii kaatan malee qodaa bishaaniitti gadi hin cuuphinaa. Yeroo qodaa bishaanii harka keessan dhiqattanii gad cuuptanii kaatanii fuula keessan gizee dhiqattanu funyaan keessatti akka fooliin funyaanii na jenne qosaashaa funyaan keessa bule yeroo 3 gadi haqanii gadi bishaanitti naqanii gad haqanii dhiqatanii waduu godhatuun barbaachisaa ta'uu jalqaba hima. Takkaa namni istinjaa suwaakii harka dhiqatanii kaanii qodaa bishaanii tuquu irribaa ka'u mee gilgaala meeqa keessatti barattanii keejii keessatti barattan moo gireed 1 gireed 2 keessatti barattan eessatti barattan argitaniittu takkaa waan kana akaadaamii keessatti akkatti ollaa wajjin jiraatan ollaa keessanii wajjin jiraatu garaagarummaa obboleessaan gafaaf obboleessa quxisuu haadhaaf abbaa ollaa mirgaaf bitaa kiiloomeetirii meeqa fagaatee ollaan kabajamuu qaba eenyu qaba kana jennaan kitaaba keenya qofa qaba kitaaba islaamaa qofa qaba. Isin hawaasummaa eenyurrayyuu eenyuun barsiisuu dandeenyaa jechuudha nu. Hawaasummaa ollaa wajjin jiraatu haadhaaf abbaa wajjin jiraatu haqa jaarsaa haqa jaartii haqa abbaa manaaf haqa warraa kitaaba eenyutu biyya barsiisa jennaan kitaaba islaamaa barsiisa. Kun hundinuyyuu mana barumsaa addaa wayii hin qabnu. Mana barumsa jalqabaa kadhummaa yuunivarsiitii addaan qabnu keejii addaan qabnu eessa malee masjida malee masjidni keenya nuyiif masjidni keenya mana barumsaa keejiiti nuyiif masjidni keenya elementirii keenya nuyiif masjidni keenya haayiskuulii keenya nuyiif masjidni keenya yuunivarsiitii keenya ka akka Abubakar Siddiiqii ka akka Umar ibn Khattab ka addunyaa kana ruumii fi fursiin itti jilbanfachiise eessa dhaabbateeti beete mangistii waan jedhamu wayii biyya arabaa keessatti hin beektan amma yoo dhaytan madiinaa yoo dhaytan rawdaa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam achitti rakaa 2 salaatuuf namni subii salaatee ka'ee salfii sa'aatii 1 sa'aatii 2 dhaabatee naanna'ee ol galee rawdaa sana carraa argate achitti salaatuudhaaf bakki sun eessennaan bakka isaan minbarii isaanii irra dhaabatanii addunyaa fayyaa kan islaamummaa kanatti waliin ga'an jechuudha. Abubakar Siddiiq gaafa rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam akhiraa deemnaan dhufee biyya kana bulchuu waan sila jalqabame galmaan ga'u hojjete rikikkibiin addaa wanti inni godhe hin jiru galmeen inni fuudhe wayii hin jiru qulfiin inni tarakkabe kan biraan jiru maal malee minbariin ma tarakkabe malee minbariitti ol bayachumaan jammare innis aan obboleessi keessan waan an dogongore na sirreeffadhaa waliin deemnaa jechuu jalqabachumaan bulchi Umarii yoo fudhattan hundinuyyuu hayyoonni islaamaa islaamummaa bal'isanii biyyattiin guddisanii bakki isaan keessa taa'an bakki isaan keessatti baratan bakki isaan keessatti barsiisan masjida waan ta'eef naannoon masjidni jiru fasaanni hin xiqqaata wal jibbaan hin xiqqaata hattuun hin bada wal dhabbiinii fi khamriinii fi zinaan hin bada naannoo masjidni jiru. Biyya shawaa kana keessan ture naannoo amboorraa kaaneeti jalduu kiiloomeetira 50 wayi keessa baanee ginda baratiin jennaan kiiloomeetira 130 amboorraa achi dhaynee achitti biyya islaamni keessa takka hin jirretti dhokannee areeda gadi qabannee dhokannee nama tokkotu buqqa'ee dhaqee achi keessa ture. Gara Harargeedhaa buqqa'ee achi keessatti gale dura Harargeetti guddatee asallame isa barbaacha isaan qabnee dhaynee odoo daawaa goonuu nama 7 sallamsiifannee masjida wayii bitannee salaata jammarre
gaafa nuti turru sheexaan tokko achi tole gaafa nuti daawaa godhaa turru kiristaanni wallaa sana mana hoteelaa qaban mana bunnaa beetii qabanu guyyaa nuti dhayne daabboo jedhaniiti qirraa wanni isa dhugamu isa biyya kanatti halaala jedhamee dhugamu qariboo baqabbatanii waan arge godhatanii fudhatanii dhufani maaliif jennaan galata isin nuu taatanii eega isin dhuftani jedhan wallaahi billaahi kana eega isin dhuftani sabarri keenya nagaa ta'e gabaan keenya illee nuuf galee ijoolleen dur galgala wacaan daga kanaa wallee dullee hin callise motorri dur sirbaa fiigaa dabarfatu dhufu masjida bira ga'e masjida jara islaamaati kan jara islaamaati cufi jennaan sirba cufee nu bira dabarfatu jalqabe safara keenya kana keessa kanaafuu galata nurraa qabdanii wama singoonu dhabne jedhanii ijoollee jaraa fidanii dhufanii nu baarrakaa jennaan ijoolleen waan nuti muka sakkanaatti rukun nu seetii adda nu jala qabannaa omatti qabnee dhungannee keenya kanan qabu bismillaahi neetuma toofne bira darfan barakaa mukarra barbaanna nu seeni lakki nuti barakaa Allaahi bira barbaanna akkas jennaan amma sallamani biyya sana keessa masjida jumaa tokkoo fi masjida jamaa lama qabna biyyi sun guddate maatiin namni 70 ol maatii 70 ol sallame islaamummaan bal'ate islaamummaan nama laalcha gaarii qabuuf nama yaada gaarii qabuuf rakkoonni addunyaa fi jireenya isaa kana keessatti qabuuf furmaata malee islaamummaan kufaatii miti islaamummaa yoo qabaatan al-i'tizaazu bil islaami waajibun ala shabaab islaama ta'uu keessanii dargaggeessi dhaabbachuu qaba ana ibnul islaam jechuu qabda ani ilma islaamaatii bara jechuu qabda malee waan islaama taateef wanni itti dudduuba deemu waan itti islaama taateef wanni itti mataa qaqqabatu wanni itti kuufiyyaa sokkaattuu jalabiyaa uffachuu sodaattuuf hin jiru akka Salmaan al-Faarisiin jedhe ana ibnul islaam jedhe ittiin dhaabbate Salmaan al-Faarisiin gaafa biyyi taa'ee gosaan qoqqoodee kun banii Tamiimiiti kun banii Fulaani jedhee dhaabbatu ani immoo nam tokkodha jedhe ana ibnul islaam jedhe ilma islaamaa ta'uun koo qofti nagaa jedhe sanyii kamirraayyuu ta'uu dhabu kanaaf islaamummaan irreedha islaamummaan jabina waan ta'eef islaama ta'uu keessanii dargaggeessi keenya itti boonuu qabdu itti cimuu qabdu garuu dhumarratti wanni isinii dhaamu dargaggeessi keenya wallahi wanni isin beekuu qabdanu islaamni isin dhabee islaamummaan isin dhabee hin bada wayin seenaa hin goba wayin seenaa hin gubata wayin seenaa odoo aniif isin hin jiraatin islaamummaan jiraataa dhufu baran qaraanee fi baran tamaarreeyyuu abbootiin keenya kun akka kanatti taabanii nu dhaalchisanii asiin nu baaniiru nutiin kun garuu yoo islaamummaa dhabne akka nu bannu akka nu goynu akka nu kasaarru dhufan dhabinaa malee islaamummaa yoo dhabne nutu bada islaamummaa yoo nu dhabne waa tokko hin ta'u rabbiin ofiif tiksa waan ta'eef islaamummaa kana kanaaf nuti islaamummaa mala jiraachuu hin dandeenyu yoo jiraanne jireenya kufaa jireenya gadi bu'aa jireenya hongaaf kasaaraa jiraan islaamummaa mala yoo jiraanne jireenya machaanii kufanii bakka sareetti fincaantutti balaqqamu kana jiraachuu jechuudha islaamummaa mala jiraachuun yoo islaamummaa mala jiraan nutu ofii keenyaa dadhaba nuti miidhama garuu yoo islaamummaan immoo nu hin jiraate immoo nuti sadarkaan keenya ol kaa'aa waan ta'eef dargaggeessi keenya bareechaa jabeessaa abbootiin keenya kana hojjetanii nuun gaaniiru seenaa gaarii qabu rabbiin jararraa jaallatu aniif isin immoo maal hojjennee namoonni dudduuba keenya dhufu immoo seenaa keenya haasaa fagoo wayin seenaasin waggaa 30 waggaa 40 50 booda immoo waa'ee keenya taasifama carraa argattan kanatti imaama majlisa gangandaa ulamaan majlisaa isinii wajjin dhaabatee isinii wajjin masjida keessan ijaarradhaa isiniin jedhamu kun carraan kun argamee ka'ee gurmaa'uu dhabuun wal ijaaruu dhabuun tokkoomanii masjida ijaaruu dhabuun dadhabina ta'a waan ta'eef kanarratti bareechaa jabaadhaa sa'aatii dheeraan fayyadame fakkaata warri magaalaa as gaa jiru sheekoleen keenya hedduutu jira sheekni keenya Sheek Muktaar illee jiru ulamaan keenya gurguddaatu jira waan an dubbadhe keessatti bakkan galata qabu bakkan dogongora qabu dogongorichi kan kooti naaf dhiiftu dhiifama naa gootu yoo khayrii ta'e immoo waan khayriidha jedha yeroo asii baatan jecha nifaaqaa jecha wallabbiitu hin ta'in khayrii mashaayikoonni asirratti isinii haasa'an kan fudhaa dhaqaa bakkatti qamaatanus bakkatti haasoftanus waan khayrii kan akkanumaa walii dabarsaa islaamummaan akkana darbaa ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير أكسن إجارة تاني تو كتاب تاني نقمة شيء تاني كلا مسجد إجارة سنا قمة شيء مسجد إجارة में مسجد कुत्तान सा إجارة में سنا قمة شيء قبول رب سني فكين يا ده كيس مراد كيس رب سنا قوت جرين يا كيس رون رب سني أتونج أكت تجرو كلا رفو يا رب نجارنا أجراتشيس يا رب نونا جاي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله اكبر الله اكبر. يا خرتي شيخوتي كينيا شيخ بزورين شيخ عبد العزيز وافرني اكاتي
sadarkaa gandaatti ammaa sadarkaa Oromiyaa ifamaa wajjin warri hooggantoota magaalaa fi godinaa walgahii gabaabaa warra jiru dhufaan immoo dhiqqoo sababaa jalaati isumaan qabneetiin teessinaa sun taane achi dhaamsa irra jiru sagantaa irra jiru as ga'uudhaa fi ammate inshaallah irra jiru inuma dhufu waan dhufu dhabuu jaraan jiru Allahu akbar hundi jaraayyuu hooggantoonni dhufu rabbi jara kana dhufa milkeessu sebutee rabbi dhufa milkeessu dhukkuba keessa jiru rabbi keessa dhufa buqqeessu bakka sana kan rabbi bira dhufa jiraatu nama isaan jala deemee isaanin bulee isaan jaallate ofuma bareedu rabbi nu haa taasisu sheekha keenya sheekha Abdul Haafiziin